Dinquu Daayyas Qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Dinquu Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Dinquu Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Barabbiin kan eebika baqana ganamaa takka usee biraan dabarre rakkata namaa Dinquu Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Dinquu Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Barabbiin kan eebika baqana ganamaa takka usee biraan dabarre rakkata namaa Ngayoo bojaata biyyaaf gaaddisaa sabaaf gaachanaa Ngayoo bojaata biyyaaf gaaddisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Dinquu Daayyas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa takka kophaa kiyya jeebeeni waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananiisaa Barabbiin kan eebika baqana ganamaa takka usee biraan dabarre rakkata namaa Ngayoo bojaata biyyaaf gaaddisaa sabaaf gaachanaa Ngayoo bojaata biyyaaf gaaddisaa sabaaf gaachanaa
Ayyee ashamaa jirra jirtuu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree miidiyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha egaa akkuma beekamu sagantaa adda addaa gama Irree miidiyaa irraa isiniif dabarsuuf karoorfadhee yeroodhaa gara yerootti online seenaa jechuudha. Egaa ilmaan Oromoo namoonni maatii hin taane share gootanii follow gootanii Oromoo hedduun akka geeytan abdiin isinirraa qaba. Egaa sagantaan koo inni hardhattiin qophaa'ee dhufe dhimma waa'ee obbo Dinquu Dayyaasidha. Egaa muuziqaa kanaan booda sagantaa dhimma isaanii irratti karoorfadhee dhufe isin dhaqqabsiisuuf waa hundaa qopheeffadhee istiidiyoo jira waan ta'eef share godhaa hunda ol dhaqqabsiisa. Muuziqaa kanaan booda ol dachaana. Dinquu Daayyas kabajisa kabiyate kanawaza taka koba kiyaje beni wamne horisa kana fuji babalise Ilmaa biyate kananeza Dinquu Daayyas kabajisa kabiyate kanawaza taka koba kiyaje beni wamne horisa kana fuji babalise Ilmaa biyate kananeza Barabin kane bika bagana ganama takause biranda barera katanama Hayyee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree miidiyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha ardhaa gooticha hayyuu Oromoodhaa abbaa qabeenya Dinquu Daayyaas irratti dokumeentariin kijibaa gama nafxanyootaatiin yeroo irratti dalagamu nuti ilmaan Oromoodhaa sabni Oromoodhaa nama keenya irratti yeroo duulamu akkaataa beeytanii kaateennee isatti daawwannu hin qabnu jechuudhaan gama danda'ameen qabsoo keenyatti seennee irraa falmachuu jirra jechuudha. Hayyee egaa sagaleen kiyya amma qulqullina qaba. Dhimma beeytanii Dinquu Daayyaas irratti nafxanyaan gama beeytanii waltaa televiziyoonaa waggaa 27 guutuu ilmaan Oromoo boochisuuf haqa ilmaan Oromoo dhossuun TV'n beekamu ilma Oromoo abbaa qabeenyaa Dinquu Daayyaas irratti dokumeentarii sobaa hojjetan jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo eenyutu nurratti hojjechuu jira, eenyutu shira nurratti xaxuu jira, diinni keenya hoo eenyu waan jedhu beekuu qabna jechuudha. Kaleessa bara sirna
wayyaanee keessatti jalqaba irratti waaltaan TV'n kun kan eenyuti waan jedhu irratti isiniif ibsuu barbaadeetan. Waaltaan TV'n kun kan eenyuti? Eenyutu hooggana? Eenyutu beeytanii ka achi keessatti hojjetaa waan jedhamu irratti beeytanii ka yaada tokko isiniif kaasuu barbaade gara dhimmichaatti osoo hin seenin. Waaltaan TV'n kun ilmaan Oromootiif waa takka gatiin qabu. Yoo shiraa fi olola adda diinummaa waggaa 27 guutuu yoo Oromoo irratti taate malee waaltaa TV'n fi Oromoon waliin beeku. Waaltaan TV'n kijiba dhara sobaa fi maal ka wayyaanee beeytanii ka waggaa 27 guutuu qabatee oduu kijibaa funaanee gola mootummaa wayyaanee barasaniitiif gulufee arreedee kijiba kageessuuf ture waaltaa TV'n. Kanaafuu waaltaan TV'n kun hamilee obbo Dinquu Dayyaas irratti dokumeentarii sobaa dhiyeessee himannaa isarra banuun qabu jechuudha. Waaltaan TV'n Oromoo keessa dhaabbate ka isa hoogganulleen ammoo eenyu akka ta'e sirri beekna nafxanyoota. Oromiyaa keessa deemee Oromiyaa keessa gulufee ilma Oromoo irra shira xaxee nama Oromoon qabu tokkicha Dinquu Dayyaas ka waggaa 27 irraan abbaa qabeenyaa Oromoo hedduu magaalaa keessaa yaasan nama tokkocha hafe gama mootummaa biltsiginnaatiin waaltaan TV'n shira xaxee shira adda as guuruudhaan Dinquu Dayyaas tokkocha abbaa qabeenyaa Oromoo taphaan ala godhuuf waan isaan godhaa jiran arguu jirra jechuudha. Eegaa ka hedduu dubbadhee hin kakaasu garuu ammoo ragaadhaaf viidiyoon isaan beeytanii ka hojjetanii gama sooshaal miidiyaatiin dhiyeessan kana isin dhageessisaa isarratti ammoon hordofnee waan tokko hubannoo waliif kennina jechuudha. Kanaafuu viidiyoo makana isinii banaan. Jalatus jibis lafsi fudhatama ፍሪ ፍዳዱን አንጀ 2500 ካሬ ሜትር ነው መንግስት የሚከፍለው 1.3 ምናምን ነው የሚከፍለው ሚሊዮን እሱ 200 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚከፍለው ማን ይሄን ተመን Dinquu Dayyaas qabeenyisaa qabiyyaatee kanawaasaa ከዚህ ድርጅት ላይ የገቢዎች ባለስልጣን አዳማ ወረዳ እንፈልጋለን። አቶ ድንቁ 12 ሚሊዮን ለመስጠት ቃል የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ ግን ምንም ድጋፍ ያላደረገ መሆኑ ነው። የማሸጉ ሁኔታ በቅርብ እርምጃ የተወሰደ ከዛ ወዲህም ግለሰቡ መጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር የተደረገ ውይይትም የተካሄደ ነገር የለም። የኦሮሞ ህብረተሰብ የኦሮሞ ተወላጅ የሌለው ባህሪ ነው የምታይባቸው። ሶዶሬ ሪዞርት ሆቴል አክሲዮን ማህበር ከኛ ጋር አግሪመንትም የለውም ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ከኛ ጋር ውል የለውም ማለት ነው። ሌብነት፣ ስርቆት፣ ወንጀል ዘር የለው። መንግስት መፍትሄ ለኛ ይስጣል ይፈልግ በቅርብ ቀን ሳናልቅ በል ሁለት ሽማግሌዎች ሞተውብን ዋልታ ቴሌቪዥን ዋልታ ምርመራ በተሰኘ የምርመራ ፕሮግራሙ ሶዶሬ ሪዞርት ላይ ስለሚነሳው የተለያዩ ችግሮችና በሪዞርቱ የባለቤትነት ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የምርመራ ዘገባን ይዞ ቀርቧል። ሶዶሬ ሪዞርት በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ አልፎ የሁሉም ኢትዮጵያውያን የትዝታ ሰንደቅ ሆኖ የዘለቀ ሀገራዊ ሀብት ነው። ወደ ሶዶሬ የሚያቀኑ ሁሉ ከሚያሳልፏቸው የመዝናኛ አየ አንጋ ደንዳሜን ጥቆ ራስኒ ፉዴ ጥቄሳ ሲንራ ፉዴ ጉረሲን ቡሳት ገመ ያደ ከኛ ዴቢና አማራዳ ዋኤ ዲማ ዲንቁ ደያስ ኢሲኒቲ ወርባዴቲ ሚቲ ሁንዲ ከኛ ኢልሚ ኦሮሞ ጥቃ ሀ ጉዳኒ ቤክ ኦቦ ዲንቁ ደያስ
eenyu akka ta'e ilmi Oromoo xiqqaa fi guddaan ni beeka jechuudha. Waggaa 27 guutuu mootummaan wayyaaneedha. Abbaa qabeenyaa hedduu maqaa taaksii itti baay'isuudhaan yookiin ammoo maqaa taaksii hin kaffalamne jedhuun hanga hin hojjetamne hojjette jechuun abbaa qabeenyaa Oromoodha, daldalaa Oromoodha, magaalaan ala gootee jirti wayyaaneen. Hanga bara 97 wayyaaneen dalagaan isaan dalaguu turte tokko abbaa qabeenya beektanii kan sadarkaa daldalaatii fi sadarkaa investimentii irratti argamu yakka adda addaatiin maqaa xureessanii adda bilisummaa deeggarta taaksii hin kaffalle waan kanatu sirratti hafe jechuudhaan abbaa qabeenyaa hedduu daldala ala godhan jechuudha. Daldalaan ala baasan jechuudha. Waan sirriitti beeknu kun magaalaa Finfinnee keessatti iddoo adda addaa yoon maqaa kaasee isiniif hime Hawwii Hotel ka jedhamu bara 97 as erga mootummaan seente na magaalaa Finfinnee keessatti Hawwii Hoteliin ka jedhamu tokkoffaadha. Abbaa qabeenyaa Hawwii Hotel ka jedhamu adda bilisummaa deeggarta jechuudhaan hoteela isaanis itti cufanii isaan magaalaan ala godhanii jechuudha. Dinquun Daayyas adhan wajjin jira ija keenya ija Oromooti. Oromoon beelawe ittiin callisne, yoo Oromoon rakkate ittiin callisne, ka mana dhabee ittiin callisne, ka dhukkubsatee ciise ammoo mana yaalaa seensise, ka mana barnootaa seenuu dadhabee mallaqa dhabee mana barnootaa tola barsiise Dinquu Daayyas. Tokkochaa fi kan ammoo achi kenne badiin beeytanii ka mootummaan wayyaaneedha waggaa 27 keessa hanga ammaa dalagaa dhufte isiniif ibsa. Sadarkaa investimentiititti yeroo exportiif importii godhu yeroo beeytanii ka Oromoon ni dalaga jedhee tartiiba daldalaatii fi haala kamuu mijjeeffatee dhufu waggaa 2-3 darbu taaksiin kaffallee jedhaniin. Taaksiin kaffallee jedhaniitiin abbaa qabeenyaa Oromoo magaalaa keessaa baasanii jechuudha. Oromoon anni qaba hawaasa kiyya tajaajiluu barbaada. Hawaasa kiyyatti galee waan tokko hojjedhee hawaasa kiyyaaf waan tokko bu'aa buusa jedhee istiil hagammaa ka yaadu yoo jiraate adeemsa seeraa fi tarsimoo mootummaa wayyaanee diriirsitee biyya san keessatti abbaa qabeenyaa Oromoodha, hayyuu beekaa Oromoodha magaalaan ala godhanii wayyaanee fi ilmaan obboleewwan eessummanii fi durbiin hanga beeytanii kaasanyummaa walitti qaban gama wayyaanee effartooch kaampaanii jedhamanii ofii wal ijaaranii qophaa'anii sadarkaan guraageen beeytanii ka taklaayimaanootii fi qeeraa fi naannoo markaatootii paaworii qabdu magaalaa keessaa san jechuudha osoo Oromoon hin hafu. Waggaa 27 guutuu wayyaaneen kana dalagaa turte jechuudha. Ni beeyna amala isaanii. Kaampaanoota isaanii an takka takkaan yoo maqaa isinii kaasee isinii hime sammuun nama dhukkuba yaa ilmaan Oromoo. Ani lakka ilma Oromooti qabeenya Oromoo kana qabadhee qabeenya Oromoo kana irratti hojjedhee saba kiyya tajaajiluu barbaada yoon jedhee dirqama dhaqee jilbiifachuu fi qabaa jechuudha mootummaa wayyaaneetiif. Mee qabeenya Oromoon qabdu keessaa kan gama albuudaatii fi sadarkaa beeytanii ka agricultural irraa yoo argamu yoo isiniif kaase kan hangana jedhamu eenyutu itti fayyadama eenyutu irratti hojjetaa ture hanga waggaa 27 kana guutuu. Dinquun Daayyas yuunivarsiitii ijaare, hospitaala tolche, waan adda addaa qabeenya qaburraa Oromoo rakkateef Oromoo beelawee nama ijaan argee hin dandeenye an ilma keessanii isiniif jira jedhee ilmaan Oromoo fayyadaa turedha Dinquu Daayyas. Egaa kaamee kan isaa san achitti dhiifneetiin waggaa 27 as goolii beeytanii ka tapha addaa ka ilmaan Oromoo irratti taphataa dhufe gama mootummaa wayyaaneetiin isiniif ibsuu yaalaan.
mootummaan wayyaanee wal ijaartee hanga gandaatiin qabeenya Oromoo kutaa Oromiyaa guutuu saamaa turte. Qabeenyi Oromoon qabdu inni tokkoffaan albuuda. Albuuda sibiilaa fi cilee naannoo beektanii kaawaa Iluu Abbaa Booraaf Wallagga keessatti argamu kan saamaa ture isaan. Gujii fi Adoolaa naannoo Booranaa guutumaan guututti Medrookiif kontraata kennee abbaan isaa Alamuddiin kasaamsisaa ture qabeenya Oromooti. Tartiiba albuuda baasuu kana keessatti Oromoon ni miidhame malee hin fayyadamne. Tokko qabeenya isaanii dhabe. Lama ammoo yeroo albuudonni kun bayu yookiin ammoo albuuda kana baasuuf yeroo hojjetan caaluma jedhanii keemikaala Oromoo balleessu, keemikaala beeytanii ka Oromoo dhala dhogu, keemikaala Oromoo beeytanii ka guutumaan guututti balleessee sa'aaf simbira naannoo sanii mukkeenii fi beeytanii marga naannoo sanii guutumaan guututti gossu itti fayyadamaniit albuuda kana kabaasaa turan. Osoo ilmaan Oromoo ta'an hin yaadaniifi sila. Hin yaadaniifi sila. Albuuda kana yeroo baasan keemikaala naannoo sanii jissanii simbirroonni dur naannoo san keessatti argamtu arran jirtu. Naannoo Adoolaatii fi naannoo mee asuma gabaabsee isinii hima. Naannoo Zuwaay Dugdaa yookiin ammoo Baatuu irratti Itoophiyaa sheerii kaampaaniin abaaboo tolchu. Keemikaalli isaan itti fayyadamanii abaaboo san ittiin oomishan. Horiin keenya marga yoo gabbahee dheede margisuun itti summaa'ee horiin keenya ni dhuma. Deettuun teenya tagaraa qabdu nagayaan hin deettu. Yoo deettelleen ilma beektanii wannaadhaa kadhalatu hedduu miidiyaa irratti arguu jirra jechuudha. Kanaafuu osoo beeyin osoo arginu qabeenyi Oromoo qaama beektanii hin beekamneen osoo saamamuu maaliif walitti caldhifna? Xiiqin irraa maayidhaa Oromoon lafa isaa irraa maqaa investimentii naannawa beektanii ka maaster pilaaniitiin wal qabsiisee Oromoon guutumaan guututti waa hunda irraa muratee qabsaa'ee ilmaan 1700 walitti gabbaree jechuudha. Kanaaf Oromoon qabeenya isaa irratti lafa isaa irra salphatee abbaa biyyummaa isaa dhabe waggaa 27 kasaamaa ture. Ardha nagayaan jiraachuu jira jechuudha maqalee galee. Oromoos ajjeesee qabeenya saamee sadarkaa investimentiitiif sadarkaa investimentii inni tokko. Lammaffaa ammoo importii fi exportii. Xaafii Oromootiif beektanii buna Oromoodha. Barbareen Oromoon oomishu, bunni Oromoon oomishu, xaafiin Oromoon oomishu. Exportii yeroo godhamu Oromoon achi bira beelaba. Oromoon achi beelaba xaafii irraa agabee, buna irraa agabee. Waggaa 27 guutuu bunni godina Jimmaa irraa oomishamu. Osoo mootummaan wayyaaneedha. Double agentii beektanii ka Azeem Masfiin fa'a. Abbaay Tsahaayyee fa'a. Lafa saamanii buna saamanii godina Jimmaatiif bishaan qulqulluu osoo hin baasin ibsaa osoo hin tolchiniif qabeenya hundaa mucuu godhanii saamaniitiin doolaara fudhatanii maqaa galan. Eegaa ka'an seenaa kana wanni isinii kaasuu jiruuf waa malee fi miti. Waa malee fi miti wanni seenaa waggaa 27 guutuu dalagame wanni isinii kaaseef. Copy pastiin beektanii kan mootummaan biltsiginnaadhaa irra godhee hayyuu Oromoo fi abbaa qabeenya Oromoo irratti duuluu jiru. Haara waa miti wama qara Oromoo irra turetu amma copy pastii ta'ee dhufee isiniin jechuu barbaadeetan. Copy pastii ta'ee ammallee Oromoo irra dalagamuuf obbo Dinquu Daayyas irratti duulame jechuudha gama Waaltaa TVtiin. Jalqaba Waaltaa TVin waan dhimma Oromootii fi rakkoo Oromootii fi booya guyyaan Oromoon booyeef guyyaan Oromoon itti gammade Waaltaa TVin guyyaa tokko harkaan qabu. Nuun gabaasne, nuun gaddine, nuun hin boonne. Eegaa ka ardhaam eenyuun ta'eeti abbaa qabeenyaa ija Oromoodhaa tokkocha Oromoon qabdu irratti dokumeentarii sobaa akkasitti baaseetiin akkas ta'ee qaraxan kaffallee taaksiin kaffallee akkas jedhaniitiin bakka beetanii kaasilaa. Investoroonni abbaan qabeenyaa hedduun biyyoota alaatii galee bakka sanitti silaa wanni beetanii kaa galiin galu
Oromoof oolee hojjettoonni achi keessa jiran silaahuu isinitti himuun barbaada meeqa akka ta'e isaanuu haa beekan. Shirri kun ta'e jedhanii ilma Oromoo sadarkaa abbaa qabeenyummaa keessaa baasanii iddoo tana beeytanii ka soodaree tana fuudhaniiti nafxanyaa kennuu barbaadaniiti malee waan biraatii miti. Waan biraatiif miti. Nafxanyaaf kennanii nafxanyaan achi keessatti ijaaratee waa hundaa tolfatee ka Dinquu Dayyaasiin booda jiru suutaan magaalaa keessaa baasuuf yoo jiraatu inuu hin jiruufu hin jiru. Dinquu Dayyaas tokkocha jiru kan baasuuf. Mee Dinquu Dayyaas mee akka Itoophiyaatitti yoo laalle akka Itoophiyaatitti uummanni Oromoo maajoritiin hawaasa keenyaa tokkoffaadha. Kara koof saaxilamuusaan ka waraanaaf saaxilamuusaan biyyattii Itoophiyaa san sadarkaa waraanaatitti see Itoophiyaan sun osoo diinaaf hin dabarfamin osoo diinaan hin saamamin katissee beetanii ka lafee isaatti caccabse ilmaan Oromooti. Garuu ammoo abbaan qabeenyaa naannoo biraa fakkeenyaaf Tigiriyaa jennu Amaaraa jennu kan Oromoof tola oole ni jira. Oromoon guyyaa baqate, Oromoon guyyaa buqqa'e, Oromoon guyyaa ajjeefamu. Oromoof mee waan akkanaa kana tola oollaa yookiin ammoo tola ooluu barbaanna abbaan qabeenyaa jedhee dubbate ni jira akka Itoophiyaatitti? Hin jiru. Kanaaf Dinquu Dayyaas nu keessaa baasanii magaalaa keessaa baasanii Oromoo hiyyoomsuuf abbaa qabeenyaa yookiin ammoo hayyuu Oromoo tuttuquu jechuun Oromoo duuba deebisanii hanga barbaadan keessa gulfanii nu tuttuquuf yaalii irra jiru jechuudha. Yaalii irra jiru. የወያኔ ኤፈርቶች ካምፓኒ ወሮትኒ ጀዳሙ በረ 97 irraa kaasee istil haga amma maqaa misoomaatiif maqaa investimentii biyya alaarraa meeshaan isaan galchan taaksii maleedha ragaa qaban taaksii malee biyya galchan maqaa investimentiitiin isaan ka galchan yeroo investmentiin tokko yeroo meeshaa biyya alaatii galchu taaksiin kaffalu maaliif hawaasa naannoo sanii investigation godhee fayyada waan ta'eef meeshaan inni galchisuun taaksii zeeroo ta'ee gala. Meeshaa san ammoo qaama birootiif yoo dabarsuu barbaade jechuudha investorri sun yeroo meeshaa san fuudhee qaama birootiif dabarsuu barbaade mootummaaf taaksii kaffalee dabarsaa jechuudha. Commercial ta'aa deema jechuudha meeshaan sun guyyaa beektanii ka investor irraa bahe. Investimentiif meeshaan gale tokko yeroo gama qaama birootiif qaama lammaffaa qaama sadaffaatti yeroo darbu sadarkaa investmentii irraa ni baha jechuudha. Garuu ammoo የወያኔ ኤፈርቶች ካምፓኒ warrootni jedhamanii ijaaraman 97 bara 2005 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Warrootni ijaaraman maqaa investimentiitiin zeeroo godhanii galchanii meeshaa hedduu ka qabeenyi hedduu osoo oodiit godhame guuratanii maqalee galatanii jiran. Biyyattii san ka hiyyeesse hanga ammaa hiyyummaa jalaa akka hin baane ka godhe warroota amma double paste copy paste ta'anii maqaa bilisiginnaatiin adda ijaaramanii as dhufanii arda nuti kaleessa akkas taane nuti kaleessa akkasii hojjenne akkas taane jedhanii warroof mi'eessanii dubbachuu jiran jechuudha. Kanaafuu Dinquu Dayyaas tuquu jechuun ija Oromoo tuquu jechuudha. Dinquu Dayyaas jechuun hayyuu fi beekaa abbaa qabeenyaa kalaftis beektu karabbis beeku kawaaqnis beeku ilma Oromoo tokkocha kana tuqxe bilisiginnaan Oromoon ni jirti qeerroon ni jirti qarreen ni jirti jedhanii akka beetanii ka ottee yeroo gabaa deemanii bitan cabduuf cabuu ta'uu dhabuu isaanii yeroo laalan gurra oofsisanii qaa godhanii cheek godhanii jechuudha. Ottee yeroo bitan jechuudha. Ottee bishaan itti buufatan kawaatti dalagatan yeroo bituuf magaalaa dhaqan magaalaa geettee ol kaastee qaa gootee cheek gootee bittaa jechuudha. Yoo cabee jiraate ammoo sagaleen qabaatu. Yoo hin cabne ammoo sirriidha jechuudha qaa jedhee jechuudha. Abbaa qabeenyaa fi beekaa hayyuu qabsaa Oromoo yeroo bilisiginnaan tuttuqxu
qeerroon jirti akkuma beektanii ka ottee yeroo qaw godhanii bitan qeerroon ni jirti Oromoon ni jirti qarreen ni jirti namni dubbatu ni jira mee yoo barbaanne Dinquu Dayyaas kana qabeenya isaas itti cubnee yoo man hidhaatti illee galchine Oromoon kaatii laata jedhanii nu laaluuf deeman jechuudha malee humnaa fi beekamtii ga'umsa obbo Dinquu Dayyaas irratti waaltaan dokumeentarii hojjetu hin qabu Oromoon waliin beeku waan ta'eef TV'n kun Oromoon waliin beeku waan ta'eef TV'n kun hamilee dokumeentarii kijibaa waliif funaanee ilma Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo irratti dokumeentarii sobaa waliif qabee yeroo inni nuuf dhiyeessu hin qabu bilisinnaan qofaan dhaggeeffattu Oromoo garuu qophaa'e kai lafa Oromoo qabeenya Oromoon osoo biratti agabuu bulee beelawee rakkate ka irraa saamee irraa qotee galchee ittiin jiraachuu ture ittiin duraamee arra maqaalee galee ka beeytanii ka seerri biyya san keessa jirtu akka seeraatti ittiin gaafanne there are wanted yeroo nu qabsoorra jirru there are wanted jechuu turre no garuu ammoo bilisinnaan dhufee ni dammar jedhe Oromoo harka qullaa dhaabee ni dammar eda'amuu jedhe filsifannaan akkasii ni jira arraan dubbadhaan filsifannaan akkasii ni jira Oromoo qabeenya dhabne lubbuu dhabne sadarkaa san geenyee erga beeytanii kaas ceehumsaaf masaraa mootummaa isa geessine ilma Oromooti jennee qabsoo Oromootii fi gaafii Oromoo osoo deebisiniif miiluma isaa qabatee satatti jedhee mangistii seen beeta mangistii isaan jedhan san kiiloo 4 ol seenee erga ol seeneen booda arrabattii isaa tottolfatee suuraa ka'ee postii nu godhuu eegalee achii booda ammoo xiqqoo lallaaleetin ka Empire dur harka muree harma nu ciree fuudhee siidaa isaanii lafee isaanii walitti qabee masaraa mootummaa keessatti tolchee bareechisee ijaaree jechuudha qabeenya Oromooti bar akkas godhen gaafiin keenya nuti an akka qeerrootitti yeroon qeerroo keessa ture yeroon immoo beektanii ka qabsoo keessas ture wanni nu gaafachuu ture tokkoffaa siidaan gabroonfataadha siidaan Minilik handhuura magaalaa Finfinnee keessaa hatattamaan akka buqqa'u ture hatattamaan akka buqqa'u jechuu turre miti gaafiin keenya sun osoo hin deebine ka magaalaa Finfinnee handhuura irraa buqqisuu miti fudhatee kiiloo 4 seenatee jechuudha ergachi seenee jedhee mallaqa hedduu kana itti baasee tolchee bareechisee achi kaatee jechuudha itti sagadaa eegaa ka Oromoon hafuura du'een lafee beektanii ka bubbututtee cabdee daaraa taatee ni bulti hin bultu abiyyi biyya bulchuutti hin jiru beekaa Oromoo abiyyi biyya bulchuutti hin jiru ka biyya bulchuu jiru lafee beektanii inni walitti qabatee masaraa keessatti ijaarate sanii fi hafuura inni itti amanu hafuura beektanii ka inni itti amanu ka yeroo beektanii ka mallasaan ajaja kennu ajaja saasanii fudhatee hafuura du'een biyya bulchuu jira jechuudha namni kun kanaaf ani amma sadarkaa beektanii ka abiyyi kana dalagi jedhee dubbadhu hin qabu maaliif ni beektan waan ta'eef waliin beenna waan ta'eef sirriitti garuu ammoo wanneen irraa dubbadhu waaltaan TV'n kun hamilee obbo Dinquu Dayyaas irratti dokumeentarii sobaa hojjetu ni qaba waaltaa TV'n kun guyyaa tokko Oromoo rakkate rakkoo Oromoo gabaasee beeka waaltaa TV'n kun Oromoon ajjeefame rakkoon beektanii ka Oromoodha kana jedhee bakkeen inni itti gabaase jira kanaafuu Oromoo isiniif haa galu nuu galtee jirti dubbiin ummanni kun ilma Oromoo ka beekuu fi ka waa dalagu ka qabeenya qabu magaalaa keessaa baasanii Oromoo harka qullaa dhaabuu barbaadan Oromoo erga harka qullaa dhaabaniin booda akka barbaadanii keessa gulfanii waan barbaadan godhanii qabeenya saamaniitiin yoo Oromoon xiqqoo beektanii ka humna godhatee ol ka'e yoo jiraate ammoo dhaanii keessa gad deebisuuf jechuudha naman Oromoo bilisinnaan koppii pestii godhateen inni dhufe sisteema mootummaa wayyaaneedha amma itti hojjechuu jira jechuudha waan haarawaa miti
kanaaf Oromoo dammaqii namni ati qabdu ilmi ati qabdu arras borus dinquudha abbaan qabeenyaa Oromoon qabdu kabeetanii ka Oromoof hafee hanga ammaa osoo abdii muratin rakkoon adda addaa soorra ga'u dhiibbaan adda addaa soorra ga'u waggaa 27 san mootummaa wayyaanee mo'atee istiin hagammaa ka jiru obbo Dinquu Dayyaas hedduun qabe abbaan qabeenya Oromoodhaa ka Oromoon qabdu mootummaa wayyaanee taphaan ala godhee siyaasaanis ala godhee akka barbaadutti Oromoo keessa gulfaa ture jechuudha. Egaa waggaa tokko guutuu taaksii hin kaffalle yoo jedhame maaliif nama taaksii dalaguu ture taaksii nama dalaguu ture keessaa nama tokkoon akkaataa kaffaltii taaksiidhaan beekan waggaa tokko guutuu namni kun beektee taaksii yoon kaffalamne yoo jedhe sobaa fi kijiba beektanii dokumenterii dharaa irra hojjetaniitiin abbaa qabeenyaa kana taphaan ala godhuu barbaadan malee taaksii beektanii ka kaampaaniin tokko yeroo kaffalu tokko haa gurguruu haa baatu yoo kassarellee yoo profitallee argate ji'aan taaksii deebisaa jechuudha. Ji'aan taaksii deebisee waan hundaa irraa bilisa ta'a malee asuma fuudhanii maqaa isaa balleessanii taaksii waan hin kaffalleef wanni akkanaa kun irra dalagame jedhanii soodaree fuudhaniitiin riisorti soodaree kana fuudhanii qaama isaan akka barbaadanitti beeytanii akka barbaadanitti gangalchuu danda'aniif kennuu barbaadanii jechuudha. Dinquu Dayyaas yoo fudhatellee lafa Oromooti. Yoo fudhatellee lafa Oromooti nuti ka jennu akka ilmaan Oromootitti. Yoo fudhatellee ka Oromooti. Oromoo fayyade. Yuunivarsiitii tolchee. Yuunivarsiitii ijaaree. Hospitaal ijaaree ka beeytanii ka dawaa hin qabiniif ka beeytanii waan kaffalee achi ciisu hin qabne tola ciibsee yaalu jira. Yuunivarsiitii keessatti ilma hiyyeessa waan kaffalu dhabee rakkate tola barsiisu jira. Hojjettoota hedduu ka achi keessatti qaxare hanga mootummaan hin hojjenne caalaa hanga abiyyi hin hojjenne caalaa Dinquu Dayyaas hojjetee hawaasa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa jechuudha. Yaa kanaafuu ani waa'ee isaa kanarraa wanni isin himu an Dinquun Dayyaas kana jedhee isiniif ibsuun barbaadu hedduun keenya ni beeyna irraa dubbachuu jirra waan ta'eef garuu ammoo wanni ani isiniin jedhu wanni isin qabattan Waaltaa TV'n kun hamilee ilma Oromoo irratti dokumenterii jedhee dhugaas haa ta'u soba dokumenterii dharaa waliif funaanee kijibdoota beeytanii ka magaalaa keessanii haraqee bitee fi dokumenterii sobaasan fuudhee as baasee ilma Oromoo ittiin maqaa balleessu Waaltaa TV'n hamilee ni qaba. Egaa Oromoon kaleessa yeroo boo'e, Oromoon kaleessa yeroo ajjeefame, Oromoon kaleessa miileenaan yeroo Sumaalee keessaa buqqa'ee rakkoon adda addaa irra gayaa ture Waaltaa TV'n kun galmeessee dabarsee kanaafuu Oromoo diinummaaf jecha akka nutti deemuu jiran beekannee irree keenya jabeessinee rakkoo nu dhufuuf diinummaa beektanii ka tolfatee achi as nutti deemuu jiru ofirraa deebisuuf Oromoo bakka jirtutti qabsaa'e bakka jirtutti qophaa'e. Yaa wanni jirtuuf wanni as deemuu jiru baay'ee hamaadha. Baay'ee hamaadha. Maaliif Dinquun Dayyaas yeroo tuqame Dinquun Dayyaas yeroo beektanii ka shiratti xaxanii waan hin taaneen fakkeessanii dharaan osoo mana hidhaa boru seensisanii tatanarratti Oromoon beektanii ka lakki Dinquun Dayyaas waan akkanaa kan hin qabu jedhee yoo Oromoon dhaabbatee nama kanaaf ilma isaatiif yoo hin falmine mootummaan biltsiginnaa miila ishii baafatteeti akkuma bubbultuun beektanii ka hiddas gad dhaabbattee hiddaan boru nama Oromoon qabdu takkaan fuutee ajjeeftee jechuudha akkuma wayyaaneen seentee hayyuu keenyaa fi qabsaa'ota keenya hedduu dhabamsiiste kan akka Nadhii Gammadaa fa'a warroonni adda maqaa isaa tolfatee akkaataa isaa qajeelfatee qabsaa'ota ol fakkeessu eebbisaa addunyaa fa'a ka ajjeesee dhabamsiise magaalaa Finfinnee keessatti isaan meeqa dhabne nu baroota isaanii kanneen keessa barjarri kunniin bakkuma san jirti Oromoo
eegaa ka qaamoota biraa hin tunnu ammaaf mee nama kana tunnee ilaalla waltaa TV dhaqiitii galmees dharallee waa hundaa'uu irratti onna jedhe dubbis mallaqa hanga tokko namaaf kaffalanii dinquun dayyaas lafarraa nu buqqis manarraa nu buqqis akkas nu godhe akkas ta'an jedhanii kijiba yeroo beeytanii ka namoota dubbisiisanii miidiyaaf as dhiyeessan dura Oromoon jechuudha dinquun dayyaas gatii inni Oromoof kaffale ilma Oromoodhaa ija beetee ka ilmaan Oromoo miiliyoona 60 qabu kana tuttuqu jechuun waltaan TV'n kun eenyutu isa hubulcha eenyutu isa hooggan eessa dhaabbate maaliif dhaabbate kaleessa rakkoo Oromootiif maal godhaa ture ardha ilma beetanii ka sabaa irratti ilma Oromoo irratti shira adda addaa xaxee dokumeentarii kijibaa kasiniif kaayo kanaafu anamma waan adda beetanii ka wanni beetanii an jedhu hin jiru waggaa 27 guutuu የወያኔ effort ካምፓኒዎች takka 2 3 4 5 6 7 8 jedhee isin laakaween silaasi isiniif aska gatii hin qabu qabeenya Oromoo waggaa 27 guutuu ka isaan saamanii maqalee galchan sun osoo audit godhame biyyi Itoophiyaa isaan jedhan sun Oromoonis hiyyoomne wali qaba hiyyoomne ummanni keenya jireenya isaa harkaa gara faaniiti qabeenya san hundaa saamanii ummanni Oromoodha yoo rabbiin gargaaree beetanii ka ka'e malee ikonomii Oromoodha guutumaan guututti fixxee jirti jarri qabattee galteetti maqaleetti eegaa kaasumaan nutti of jaja namichi beetanii ka humna qaba jedha dhaqee maaliif oodiititti godhee sanniin fuudhee adamsee seeraaf hin dhiyeessin seerammaaf hin dhiyeessin diriirfata argattee maali majjeen siteedhame Oromoon mammaakee kanaafu anamma waan hedduu beeytanii kaarrattoon nan jedhu sagantaa beeytanii kaa isaan irraa tamsaasu jiran hanga tokko isiniif tuqa dhaggeeffadhaan hordofaa irreen miidiyaa keessanii sheer godhaa waliif dabarsaa sagantaa barbaachisu irratti haala teeknikaaliin tolchuu jira waan ta'eef hayyootaa fi beektota Oromoodha barbaadee asirratti beeytanii kaa dhimma rakkoon qabuu fi rakkoo wali qabnu qabsoo teenyata hegerees Oromoon maal akka ta'uu qabdu waan jedhu irratti sirriitti wajjin hojjanna waan ta'eef irreen miidiyaan hedduu keessan akka qunnamu hedduu keessan keessa akka seenu sheerii godhaa like subscribe illee gootanii akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha jechuudha kuno ቪዲዮን isa kana dhaggeeffadhaa na hordofaa እኛ ጊዜያት ባሻገር አንዳንዶቹም የሶደሬን የፍል ውሃዎች የጸበል ያህል ለጤና ፈውስነት የሚጠቀሙባቸው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በህይወት ዘመኑ ሊያዩ ከሚፈልገው ቦታ አንዱ ሶደሬ ነው ሶደሬን ብዙም የውጭ አገር ዜጎችም ይመርጡታል ለኦሮሚያና ለኢትዮጵያ የቱሪዝም ሀብትና ትልቁም ጎላ ብሎ የሚታይ የመዝናኛ ማዕከል ሆኖ ዘልቋል ሶደሬ ሪዞርት ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ቢዘልቅም በመንግስት መያዙ የእድሜውንና አሁን ሀገሪቱ የደረሰችበትን ደረጃ በሚመጥን መልኩ አገልግሎቱን በዚያው መጠን ማሳደግ አልቻለም የአገልግሎት አሰጣጡንም እንዲያዘምን በሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲጠየቅ የነበረና አገልግሎቱን እንዲያሻሽልም ወደ ግለሰብ እንዲዛወር ሲጠየቅ ቆይቶ ወደ ግለሰቦች ከተዛወረ 9 ዓመታትን አስቆጥሯል ሶደሬ ሪዞርት ወደ ግለሰቦች ሲዛወር የተለያዩ ማሻሻያዎች ተደርገውለት አገልግሎቱን አስፋፍቶ እንደ ሀገር ሀብትነቱ የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ታሳቢ ተደርጎ ሲዛወር በሊዝ የተረከቡት አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሁሉ በመወጣት ከቀድሞ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ነበር ይሁን እንጂ አሁን ሶደሬ ሪዞርትን የገዙት አካላት ሪዞርቱን በገዙት ጊዜ ከሚጠበቅባቸው ኃላፊነት አንዱ የሊዝ ኪራይና የመሬት ኪራይ ግብር ክፍያን በአግባቡ መክፈል ሲሆን ገዢዎቹ ሪዞርቱን ከገዙ ጊዜ ጀምሮ ኃላፊነታቸውን ባለመውጣታቸው ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ዕዳ አለበት አገልግሎቱን ማዘመን የነበረበት ቢሆንም ይህንንም በአግባቡ ማድረግ ያልቻለ ሲሆን ለሪዞርቱ ማስፋፋያ በሚል የሪዞርቱ ከፍተኛ ባለአክሲዮን ናቸው የሚባሉት አቶ ድንቁ ዳያስ በአካባቢው የሚያደርጓቸው ማስፋፊያዎች በአካባቢው ያስተዳደር አካላትም ይሁን አርሶ አደሮችን ስምምነት ያልተደረሰበትና በሳቸው ፍላጎትና የጉልበት ውሳኔ ተግባራዊ የተደረገ ነው ይላሉ በአካባቢው ያናገርናቸው አርሶ አደሮችና አመራሮች ይህ ደግሞ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮችን ከማፈናቀሉም በላይ ሶደሬ ሪዞርት እንኳንስ ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደ ሀገር ሀብትነት የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ኃላፊነት እየረሳ ከታለመለት ውጭም እንዲሆን አድርጎት የአካባቢው አረጋውያንና እናቶች እንባ ማቆሚያ ያሳጣ ፍትህ ያጡ አርሶ አደሮች ሐዘንን ያላበሰ ሆኗል ሪዞርቱ ወደ ግለሰቦች ከተዛወረ በኋላ ችግሮቹ እየበዙ
የአካባቢው ነዋሪዎችን እያፈናቀለ የመንግስትን ዕዳ ለዓመታት ሳይከፍል በስተመጨረሻም ሪዞርቱ ሊዘጋ በቅቷል። ሶደሬ ሪዞርት ወደ ግል የተዛወረበትን መንገድ ትክክለኛውን መንገድ አልተከተለም፣ የሼር ባለቤቶቹን በተመለከተም ግልጽነት ይጎለዋል የሚሉና ሌሎች የተለያዩ አስተያየቶች ሲደመጡ ይሰማል። ከ1942 ጀምሮ በመንግስት ባለቤትነት ሲተዳደር የቆየው ሶደሬ ሪዞርት አሁን ከፍተኛ ሼር ባለቤት የሆኑት አቶ ድንቁ ዳያስ ናቸው። ለመሆኑ ሪዞርቱ ወደ ግል ይዞታነት እንዴት ተዛወረ? ከዝውውሩ በኋላስ የሚጠበቅበትን ግብርና መሰል ኃላፊነቶች መወጣት እንዴት ተሳነው? ማስፋፊያ በሚል የአርሶ አደሮች የግፍ ማፈናቀያ ሃዬ ኤጋ ካይ ኢልማን ኦሮሞ ደጌፈተን ዋንጀሪ ሃሳው ጅርቱ ሂናፋን አብይ ሂናፋን ሞቱማ ብልጽግና ሰሙ ኢሳኒ ከነ ዋኛቴፍ qabeenya kan dinquu dayyaas irraa fuudhanii nama birootiif ka qophaa'ee jiru jira jechuudha itti kennuuf. Dinquu dayyaas Oromoo keessa maaf jaalatame maaf kabajame Oromoo maaf jaalatti maaliif abbaa qabeenyaa ta'e namni kun waan jedhu irraa biltsiginnaadha shira isaaniiti kun kana beeka Oromoo. Shira isaanii ka ofii isaaniitii xaxan soodaree fuudhanii qaama birootiif kennuuf jecha shirri kun dalagame jechuudha dokumeentariin kun. Haasawaa namoota argitanii tayyoo ta'e. Egaa namootni asirratti himannaa dhiyeeffatan jechuudha. Lafa keenya nurraa fuudhan, mana keenya nurraa diigan, warroonni jechuu jiran warra ka daandiirraa caluma jedhanii mallaqa hanga tokko kennanii fi dhiyeessan malee abbaan lafaa eenyu akka ta'e bakka sanitti, abbaan lafaa eenyu fa'a akka ta'an iddoo sanitti eenyullee ni beeku jechuudha. Waan tokkoon isinii himaan. Dhimma maaster pilaanii wajjii wal qabsiisee soodareen bushooftuun jechuudha. Guutumaan guututti hanga naannoon beeytanii ka maaster pilaaniin qabatame ni jira kan itti daangeffame. Iddoon isaan barbaadanii sila magaalaa Finfinneetti as seensisuuf bakki isaan barbaadan bushooftuudha jechuudha. Bushooftuunis yoo magaalaa Finfinnee keessa seente bulchiinsa Oromiyaa keessaa ni baati waan ta'eef Oromoon yookiin ammoo bulchiinsa Oromiyaadha. Qabeenya naannoo saniitiif waa takka itti gaafatamaa yookiin itti gaafatamummaa yookiin ammoo qabeenya naannoo saniitiif waa takka humna irraan qabu jechuudha. Booda irratti illee. Kanaaf bushooftuunii fi naannoonni beektanii kan magaalaa Finfinneedha. Finfinnee jala buluu hin qabdu jettee ilmaan Oromoo kan kaabaa fi kibbaa kan bahaa fi kan lixaa lubbuun kumni torbaa ol itti kaffalame jechuudha qabsoo kanarratti. Egaa namichi kun duras taanaan qabeenya beektanii kan naannoo bushooftuu irratti argamu kana fuudhanii magaalaa Finfinnee keessatti asseessifatanii akka barbaadan irra daldaluu waan barbaadaniif yeroo san maaster pilaaniin kun illee pilaaname jechuudha. Garuu ammoo harkaa jige hundinuu. Erga harkaa jigeen booda soodareen kan bulchu Dinquu Dayyaas ilma Oromooti. Soodareen achitti ammoo naannoo san irra naannoo bushooftuu irratti iddoon bashannanaatiif iddoon beektanii ka bishaanii iddoon hedduun ka beektanii ka abbaa qabeenyaa hedduun qabatame. Haayileen bakka sanii qaba. Adulaalaan bakka sanii qaba. Adulaalaan ofii kiyyaan beek takka takkaan beekan bakka san. Dinquu Dayyaas qofaa miti abbaan qabeenyaa ka bakka sanii qabu. Isarratti maaliif xiyyeeffatan? Waan Oromoo ta'eef, waan Oromoo deeggaruuf, waan Oromoo jaalatuuf. Oromoo rakkate waan ol qabuuf, Oromoo dheebbote waan obaasuuf. Dinquun Dayyaas Oromoof nama galataatii lafaa miti lubbuun wanni Oromoon qabdu hundinuu osoo ka isaa taate Oromoof dantaadhaa miti. Garuu ammoo warroonni copy paste godhanii adeemsa beektanii ka mootummaa wayyaaneetiif Abbaay Tsahaayyee qabatee dhufe mootummaan biltsiginnaadha. Waan beektanii ka ilaalcha waggaa 27 guutuu silaa mallasaan san lafa kaa'eef maal jedha yeroo beektanii ka mallasaan du'eetu bakka mallasaan du'eetti walaloo wayii dubbisee ture Abiy Ahimad. Waan beektanii ka mallasaan erga dhufee beektanii ka hanga duutti wanni inni dalagaa ture. Erga inni du'e ammoo kaayyoo isaa san galmaan geenya namni jedhee sirritti hirqeffatee boo'ee walaloo dubbisee Abiy Ahimad. Egaa ka
abbaa qabeenyaa tahafte tamallasaa irraa hafte yaa tamallasaan magaalaa keessaa baase hedduun ni jiran ta isarraa hafte ammoo akka beeytanii gaa Dinquu Dayyaas tokkocha biltsiginnaan magaalaa keessaa baasuuf irratti hojjechuu jirti jechuudha. Egaa kan ni ta'aa fi hin ta'uuf Oromoo dammaqi gaafiin kan kee heddu kasiif hin deebine. Abbaa qabeenyaatii fi beeytanii hayyuu kan kee balleessuuf irratti duuluu jiran qeerroo balleessanii dhiiga qeerrootiin bakka san ga'anii gaafiin Oromoodhaa kan silaa irratti hojjetamee deebiin deebifamuuf hedduu jira kararra yaafee jiru. Katakka irraan tuqamne jira. Gaafii Oromoodhaa silaa deebii deebisuufiif kamalu namichi kun hojii manaa nuu godhuuf yoo barbaade Joohariin tuqa yoo barbaade Lammaa tuqa yoo barbaade Baqqala Garbaa tuqa yoo barbaade Maraaraa Guddinaa tuqa yoo barbaade ammoo abbaa qabeenyaa kunoo fakkeenya Dinquu Dayyaas tuqaa jechuudha. Ajandaa nuuf kaase jechuudha yeroo hundaa. Maaliif Oromoon waan dhimma siyaasaatiif waan beeytanii ka gaafii Oromoon kaase arma dur ka irratti lubbuun hedduun itti manca'ee itti du'ee itti dhabame saniif akka Oromoon fuulleffatee ittiin deemneef abbaa qabeenyaa tuqa Joohar Muhammad tuqa asii artistoota waa mallaqaan bibbitamte asii qabee walii qabee maal godhee istiidiyoo tokko seensisee haasobsiisa ajandaa nuu baasaa jechuudha namichi kun. Egaa ilmaan Oromoodha biltsiginnaa caalaa abshaalaan deemnee tokko taanee abbaa qabeenyaas keenya akka hin tuqamne kunuunfannee eeggannee dallaa taanee fi xiinxaltoota siyaasaa keenya hayyoota beektota sadarkaa beektanii hooggansa paartiititti warroota jiranis akka hin tuqamne eeggumsa goonee fi hanga barbaanneen tissinee diinni Oromoodhaa kan irratti fuulleffannu diinni Oromoodhaa dhiiga ilmaan Oromoo irra deemee irra ejjetee erga masaraa seeneen booda Oromoo gaddeebee gabroomsuuf socho'u jiru biltsiginnaadha malee kaafaa'oodha adda bilisummaa Oromooti no paabaa'oodha. Kanaafuu dhiiga ilmaan Oromootiin kabeeytanii kan masaraa mootummaa seene erga seene ammoo warroota beeytanii ka sisteema sirna nafxanyaa keessa jiraniif warroota beeytanii ka sirna mootummaa wayyaanee keessa dhufan waa hunda wali qabatee beeytanii ka kaayateet lafee du'ee fi beeytanii ka lafee waggaa dhibbaa kan ta'u walitti tottolchee mallaqa Oromootiin masaraa keessatti siidaa tolcheef jechuudha. Nuti ammoo gaafiin keenya afaan Oromoo akka afaan biyyaa akka ta'u tokko siidaan magaalaa Finfinnee handhuura keessa ijaarame pointing guddoon jechuudha. Gabroonfataa harmaaf harkan mucir siidaan magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame sun immaluuf ilma Oromoo kakka Taaddasaa Birruufaa kakka Maammoo Muzammirfaa hayyootaa fi beektota beektanii ka Oromiyaaf Oromoof jecha aarsaa kaffalan hedduu qabdi. Nafxanyaa ilma Oromoodhaa lafaa duguuguuf sanyii duguuguuf harmaaf harka ciree akkamitti siidaan isaa achi dhaabbata siidaan isaa sun ka'uu qabaa ture gaafiin Oromoodhaa. Garuu ammoo deebii osoo hin deebisin ofuma isaatii satatti jedhee erga seeneen booda Oromoo irratti duuluu eegale. Hanga bibbitatee hayyootaa fi beektota abbaa qabeenyaa irratti hojjechuu eegalee jechuudha. Kun isan baasu ka isa baasu ceesisuuf dhufeemi. Filannoon sirna beektanii ka dimokiraasiitiin korojoon qophaa'ee tartiiba beektanii heerri mootummaadhaa waggaa 5 keessatti filannoon adeemsifamuu qaba akkaataa jedheen. Silattuu adeemsa koronaa kanatu waa hunda babballeessee faallesse malee filannoon seeraan darbituu turte akka kiyyatti. Maaliif namni kun gabbayeen wadeebi'a. Doktoroonni fi beektonni World Healthiin akkaataan tartiiba beektanii ka dhibee koronaas irraa of ittisan distaansii akka fayyadamanii waan tokko hojjetan barsiisu jira. Egaa ka koronaaf jechallee seerri Itoophiyaa jidde jechuudha seerri federaalaallee jidde jechuudha. Filannoo san ammoo dabarsee diktaaterummaan buluuf waa hundaa lallaaqate namichi kun ammaan sanniin keessa deemee isiniif dubbachuuf miti. Garuu ammoo abbaa qabeenyaa tokkocha Oromoon qabdu Dinquu Dayyaas irratti Waaltaa TV'n ka guyyaa tokko rakkoo Oromoo hin gabaasin ka guyyaa tokko beektanii ka Oromoo booyu maaliif boota hidhee hin dubbatin ka guyyaa Oromoon buqqa'ee jira hidhee guyyaa tokko hin galmeessin ardha hamilee kam qabaaf Dinquu Dayyaas irratti dokumeentarii sobaa qopheessa waan jedhuuf dhufe jechuudha. Kan hundi keessanuu bakka jirtanitti dhimma kanarratti fuulleffadhaa.
xiyyeeffadha bakka jirtanitti ka ala jirus ka biyya keessa jirus mootummaan bilisiginnaa X hin taane hin ta'us wanni goon ergaa walii dabarsinee hanga dandeenyeen diduudha diduutu nu baasaa jechuudha bara dhugaan badde somnee iddoo argattee hayyuun ifaa biyyaa rasaasaan gubatee maal beekti waraabu du'a fayyaa nyaatu amma leenci ka'ee boolla kam kan seentu hidheen sirbiyaan barasan ani dalachuun koo durayyuu du'aa fi nan du'a biyya koof lubbuu koo kennaa fi fakkaadhee hin bulu of ta'een jiraadha nan dubbadha malee maaliif sobee nyaadhaa jedhee sirbee ani rabbiin ammoo beeytanii kaa hin duutu naan jedhe hin duuneef hafee as ga'e garuu ammoo hanga danda'een sagalee sabaaf ta'a Oromoof ta'a jedhee hanga danda'uun socho'uu jiraan hundi keenyaa bakkuma jirtanitti dirqama Oromummaa bayuuf hanga dandeettan dhagaa darbadha diinatti dhagaan isin darbattan garuu amma pooyintii qaba diduunuu fuularraa garagalfachuunuu pooyintiidha kanaaf irreen miidiyaan yeroodhaa gara yerootti sagalee ta'ee waan isin barbaaddanii fi rakkoo Oromoo gabaasuuf fuulduratti hojjechuuf waa hundaa tolfatee itti fufaa jira jechuudha eegaa sagantaa biraatiin walitti deebina sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana murteessaa hajjiiti sheerii gootanii hunda akka wal qaqqabsiistan kabajaan isin gaafadhaa sagantaa birootiin hanga walitti jechaanutti turtii gaarii isiniin jedha